Hordoftoota keenya qophiin keenya mata dureen isaa sirna gadaa jedhu kutaa itti aanu haala armaan gadii qabannee walitti deebineerra. Shanaffaan Raabaadorii isaan kun ganna 33 hanga 40 kan jiranidha. Sadarkaa kanatti aangoon gadaa itti aanu yeroo fudhatamu waan ta'eef baay'ee murteessaadha. Miseensi sadarkaa kanaa hundi maatii horachuu kan danda'anii fi loltuu waraanaa gameeyyii jedhamuun beekamu. Sadarkaa kanatti filatamuuf ga'umsa isaa fi hojiin inni sadarkaa kuusaa fi dooriitti buuse iddoo olaanaa qaba. Jaaffaan gadaa yookaan luuba isaan kun ganna 41 hanga 48 kan jiranidha. Sadarkaan kun dhiirota sadarkaa 5 keessa darban kan hammatudha. Umuriin kun sadarkaa itti bulchinna ogummaa ga'umsaa fi bilchinna tajaajila hawaasaa itti kennamudha. Sadarkaa kanatti aangoon siyaasaa qabaachuudhaan biyya itti bulchanii seera itti lallabanii ittiin gaafatamummaa waraanaa fi hawaasummaa hundaa itti hojjetanidha. Hordoftoota keenyaa waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Hanga qophiilee kan biroon walitti deebinutti nagaan nuuf tura.